Gara mana barumsichaa dhaquudhaa fi daree itti baratan galuudhaafis yeroo si'aan mul'atu faaruu alaabaa booda. Haalli daree isaanii barnoonni bu'uura irraa tooftaalee barbaachisoodhaan isaaniif kennamu abdii egeree kanneen biratti kaka'umsa uumeera. Gaangee farda gaalamni beekumsa kenna sammuusaa gisee boqonnaa yaa deebine hin barannaa yeroo barsiisonni deeman hin barannaa. Mana barumsichaa keessatti akkaataa salphaadhaan barattoota bu'uura beekumsaa qabsiisuudhaaf kutaaleen moodeelaa kunniin haala mijataa uumaniiru barsiisota mana barumsichaafis. Yeroo alarraa seenan golli kun hundinuu barnoota ibsa waan ta'eef waa hedduu yaadatu jechuudha daa'ima. Amma fakkeenyaaf wanta tokko lakkoofsas haa ta'u fakkii tokko qubee tokkollee haa ta'u barachuudhaaf jedhanii afaaniin barsiisuu irra qabatamaan gola kana keessatti mee eessatti argamti yoo daa'ima tokko yookaan lakkoofsi tokko eessatti argama jedhanii gaafatan daa'ima sun deebisuu dandeessi jechuudha. Meeshaan barnootaa kun meeshaan deeggarsa barnootaa kan gola keessa jiru kun humna barsiisaallee ni qusataa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo barsiisaan hin jirretti daa'imman ka'anii meeshaalee barnootaa kan gola kana keessatti argaman irraa wal barsiisuu danda'u. Fakkeenyaaf asirratti ani gaala jedhee barsiisee gaala kana yeroo alatti argan kuni gaala yentee barsiistuun barsiistee jirtidha. Magaalaa keessa soo jiraatan maqaa isaa bananiidha waan ta'eef fakkiidhaan asirratti arganii jiran waan ta'eef alatti yeroo kuni qabatamaadha. Akka tokko immoo fakkii san kaasee yoon ijoolletti argisiise kun ijoolleedhaaf qabatamaa. Ijoolleen haala salphaa ta'een hubachuu danda'u. Jechoota asirratti maxxanse kana immoo kanneen ijoolleen ija isaaniitiin argan waan ta'eef qabatama ta'aa fi barumsa isaanii asirratti. Naannoo Oromiyaatti rakkoo qulqullina barnootaa qormaata ta'e bu'uura irraa furuudhaaf manneen barnoota bu'uura boruu babal'achaa dhufan keessatti tooftaan barnoonni ittiin kennamu fooyya'aa jiraachuudhaaf kunis jijjiirama hundeerraa eegale akka ta'e himan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoom. Kanaaf biiroon barnoota Oromiyaa akka ministeera barnootaattis ijjannoo jabaa fidee imaammata barnootaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaan dura yookiin bu'uura boruu dirqamaan mootummaan dhiyeessuu qaba kan jedhu imaammata keessa galee jechaadha. Sana booda imaammata san dafnee kan hojiitti hiika keessaa nuyi jechaadha. Yaada kanas kan kaase nuyi waan turreef. Amma Oromiyaa keessatti mana barumsa bu'uura boruu 17,400 oltu jira jechaadha. Kan amma waggaa 3 keessatti uummatatu ijaaree mootummaan dirqamaan dhiyeessuu qaba kan jenne karikulamiin bocee sirna barnootaa jechuu kiyya barsiisota 34,000 ol 34,711 hin qaxaree hin leenjisee ilaaltee hojjette mana barumsa san keessatti malli baruuf barsiisuu mala daa'imman ittiin barsiisaniin jiddu galeessa godhatee kan kennamaa jiru jechaadha. Amma akka nu laalletti ijoolleen waggaa lammaffaa bu'uura boruu baratan yookiin immoo waggaa sadaffaa waggaa lama eega baratanii booda kutaa tokko galanii barreessuu dubbisuu irratti rakkoo isaa bu'uuraan rakkoo sun hiikamaa akka dhufe wanti hubatamee hin jira jechaadha. Jalqabbii waggoottan 3 duraa kanas yeroodhaa gara yerootti cimsaa deemuudhaan manneen barnoota fakkeenyummaa qaban keessatti mul'ata barattootaa xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan qulqullina barnootaa dhugoomsuudhaaf hojiitti akka jiramus eeran Dr. Tolaan. Inni kun waan al tokko taa'ee dhaabbatee hafuu miti amma bara duraa yoo jalqabnu barsiisumatu chookin barsiisaa barattoonni waan irratti shaakalan hin qaban. Waggaa lamaffaarratti kitaaba maxxansinee kan itti shaakalan ijoolleef kenninee jirra. Ammas kwaalitii biraatti daballe mana barumsa bu'uura boruu kana moodeleessuu jechuun moodela akka ta'u moodela jechuun fakkeenya gaarii akka ta'u manneen barnootaa kanafillee isa keessatti ijoolleen bifa fedhii isaanii fuula dura maal ta'u akka barbaadan daree keessatti koornerii dhimma fayyaa waan laallatu waan daldala fakkaatu waan qonna fakkaatu waan adda addaa achi goonee fedhii daa'immanii sun garamitti fuula dura guddachuu barbaadudha. Hoggansa yookiin namoota dubbatan namoota miidiyaa ta'uu danda'u namoota waltajjiirratti baanii dubbatan ta'uu danda'u ijoolleen akka wal morman waan akkasii muutti dabalaa deemna jechaadha qulqullina isaa. So ijoolleen kuni achi keessa yoo darbanii ijoolleen kun fuula dura maal ta'u akka barbaadan isa daballee akkasitti barsiisaa jirra. Kuni qulqullina barnootaatiif baay'ee gumaacha jennee amanna. Kana qofaa miti. Warri immoo jabaatanii deeman mana barumsa addaa jennee yuunivarsiitii jalatti godinoota keessatti bakka yuunivarsiitiin hin jirretti magaalota keessatti mana barumsa addaa jennee ijoollee baay'ee cimanii ija dura deeman bakka tokkotti walitti dhufanii wal dorgomanii akka jabaatan
gochuuf bifa kanaan mana barumsa 41 hundeessinee achi keessatti ijoollee 6,000 oliif barachaa jira. Bara darbe ijoollee sun qormaata biyyoolessaa kana fudhatanii parsentii 82 tuqaa tokko milkaa'anii jiru. Bara kanas marsaa lammaffaa hin fudhatu. Mana barumsa bultii addaa immoo 7 hundeessinee jira. Ijoollee sun immoo bara kana maatirikii fudhatu. Hundi isaaniitu akka qabxii guddaan darban abdiin qaba. Sirna baruu fi barsiisuu bu'uura irraa sirreessaa dhaloota bu'uura qabsiisuu dhugoomsuudhaan sadarkaa barnoota olaanoottis bu'aa barbaadamu fiduun guddina biyyattii cimsuudhaa fi mirkaneessuudhaaf bu'uura hin raafamne akka ta'etu ibsamaam.